Lola Ameerikaa fi Iraan amma jalqabaniin haleellaan Ameerikaa raawwatteen dhaabbileen Iraan hedduun barbadaa'uu fi namoonni 8 ajjeefamanii jiraachuun ibsame. Ala ergitoonni Itoophiyaa sirna daldalaa Yuunaayitid Kingdom keessatti taarifarraa walaba akka ta'aniif Yuunaayitid Kingdom yaamicha dabarsuun dhaga'ame. Adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF ibsa ministirii muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa irratti TPLF Eertiraa fi Suudaan wajjin tumsa uumanii jee ibsa kana ilaalchisuudhaan deebii kan itti jirti bal'ina oduutiin dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu Hegeree Miidiyaati amma bal'inatu taasina. Torban lamaan dabran kana keessa erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallatteeffamteen booda biyyoonni lamaan akka hariyaatti wal haleeluu jalqabuun ibsame. Akka gabaasa Reuters guyyaarraa gabaasetti qondaaltonni Iraan haleellaa waraanaa Yuunaayitid Isteet kaleessa galgala magaalota dhaabbilee adda addaa kibba giddu galeessa Iraan irratti raawwatteen namoonni 14 ajjeefamuudhaan 78 ammoo madaa'anii jiraachuu beeksisan. Haleellaan sun magaalota hedduu keessatti tajaajila ifaa addaan kutuu isaa mootummaan Iraan beeksisee jiraachuun gabaafame. Gama biraatiin ammoo humni waraana giddu galeessa Ameerikaadhaa Iraan hulaa galaana Strait of Hormuz keessatti sochii dooniiwwanii jeequu himan. Kunis ammoo yeroo Israa'eel fi Ameerikaan dhuma baatii fulbaanaa keessa Iraan irratti duula waraanaa jalqaban irraa kaasee walitti bu'iinsi haarawaan itti fufee ture keessatti tarkaanfii mootummaan Ameerikaa fudhate keessaa isa haarawaa ta'utu ibsame. Haleellaa tanaaf deebii kennuudhaaf horeen eettoo warraaqsa Islaama Iraan buufata waraanaa Ameerikaa Bahareen, Kuweetii fi biyyoota baay'ee galeessaa keessa jiran irratti haleellaa raawwachuu isii beeksifte. Akkasumallee misaa'ila balaastikii 10 gara Joordaanitti furguusitee jiraachuun ibsame. Mootummaan Joordaan garuu waraanni isaa misaa'ila Iraan keessaa 8 qilleensa irratti fashaleessee jiraachuu beeksise. Miidiyaan mootummaa Iraan dabalataan akka gabaasetti humni waraana Iraan doonii bishaan jala Ameerikaaf dooniiwwan waraana biroo galaana Pershiyaa keessa sosso'an irratti misaa'ila dhukaasee jiraachuutu ibsame. Gama mootummaa Ameerikaatiin garuu odeeffannoo tanarratti hanga ammaatti ibsi kenname kan hin jirre yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lama dura mallatteeffame diigamee jira jechuudhaan ibsa kennee turuun ni yaadatama. Kunis yaaddoo walitti bu'iinsa biyyoota baay'ee giddu galeessaa keessatti Ameerikaa fi Iraan kaasaniin sodaan nageenyaa jiraachuun ibsame. Daldaltoonni Itoophiyaadhaa hojii alarguu irratti hirmaatan carraa daldalaa biyya Yuunaayitid Kingdom biyyoota guddataa jiraniif kennite kana oomishaawwan murtaa'aa taarifa malee gabaa biyyattiitiif dhiyaatu mijjeessuu irratti akka hirmaatan gaafatamuun dhaga'ame. Kunis wayita leenjiin guyyaa kaleessa adoolessa 8 bara 2026 magaalaa Finfinneetti taasifamte irratti kan yaamichi dhiyaate ta'uun ibsame. Sagantaan leenjii tun karaa toora intarneetiitiin guyyaa kaleessa magaalaa Finfinneetti taasifama. Imbaasiin Itoophiyaa biyya Londanii argamu ministeera daldalaa fi walitti hidhamsa naannawaa akkasumallee deeskii daldala Yuunaayitid Kingdom kan imbaasii Biriteen Finfinneetti argamuu fi waldaa daldalaa seektaroota Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan kan qophaa'e ta'uu beeksise. Sagantaa kanarratti hirmaattonni dhibba akka ta'an Itoophiyaa fi Yuunaayitid Kingdom irraa qaamaan argamuudhaan karaa toora maastariitiin hirmaatanii jiraachuun ibsame. Waltajjii kanarratti ibsa kan kenne Yuunaayitid Kingdomitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Buruk Mokonnon sirni kun alergitoota Itoophiyaatiif carraa bal'aa fi bu'aa qabeessa kan ta'e keessumattuu daldaltoota bunaa, qonna, oomishaalee abaaboo, uffata irratti gahee guddaa akka qabu ibsatee jira. Ala ergitoonni carraa daldala addaa kanarraa fayyadamoo ta'uuf sadarkaa qulqullinaa eeguu, ulaagaalee seeraa guutuu fi dandeettii ala ergii amansiisaa ta'e ijaarachuu akka qabanis yaadachiise. Gorsaan ministeera deetaa walitti hidhaminsa daldalaa fi misooma alergii kan ta'an obbo Tsaggaa'u Ballaxa riiformiin diinagdee Itoophiyaa amma haala daldalaa fooyyessuu fi dorgomummaa oomishaalee Itoophiyaa gabaa addunyaa keessatti fooyyessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibse. Leenjiin tun gorsa qabatamaa sirna arraa daldala Yuunaayitid Kingdom biyyoota guddataa jiraniif kennite kan laallatu jechuudhaan ibse. Kana jechuun ammoo daldaltoonni Itoophiyaa karaa seera qabeessaan ala ergi irratti hirmaatan taarifarraa walaba ta'uudhaan oomishaalee isaanii gara biyya Yuunaayitid Kingdomitti akka erganis yaamichi dhiyaateeti jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay Abuut yookaan TPLF ibsa ministeerri muummee Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa paarlaamaa irratti kanneen TPLF Shaabiyaa Suudaa wajjin tumsa uumanii jiranii jechuudhaan dubbate ilaalchisee ibsi kun fudhatama hin qabu jechuudhaan qoffisuu ibsan. Gareen tun akka ibsitetti TPLF kophaa ifii dandeessee jiraatti malee dhaaba tokko irratti hirkattee hin jiraattu jechuudhaan guyyaa har'aan tana ibsa kan mul'ate. Dhaaba alaa kamirraahuu deeggarsa waraanaa akka hin barbaannee fi humna ifiitti irratti hirkattee akka jiraattu ibsite. Ibsa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbate kanaaf deebii
kan kenne dubbi himaan wayyaanee Mikaa'el Asaggadoo akka jetti jaarmaan isaanii qaamota alaa kamirrattuu makame yookaan hirkatee falmachuu akka hin qabne ibsuudhaan kanarraas walaba ta'uu ibse. Ifumaaf amanamummaa qabnuun ifitti hirkannee qabsoofna malee qaama alaa kamirraa deeggarsa hin barbaannu isin affeerrannu jechuudhaan dubbate. Qaamolee lana akka isaan falmatan kan afeere mootummaa federaalaati malee nuu miti jechuudhaan. Mootummaan federaalaa mataan isaa qaamoleen alaa harka mootummaa Itoophiyaa keessa akka naqatan kakaasee jiraachuu dubbate. Lola waggootan dabran kaaba Itoophiyaa keessatti taasifameef mootummaan Itoophiyaadhaa garee Eertiraatii fi gareewwan biroo afeerrachuudhaan uummata Tigraay irratti lola labse. Kana immoo mootummaan Itoophiyaadhaa qaamonni biraa Itoophiyaa keessa harka akka naqatan ifumaaf afeeree jechuudhaan. Mootummaan Itoophiyaa qaamota biraa gara Itoophiyaa afeeruuf dhaaba TPLF fi qaqqabachuu osoo hin ta'in ifuma isaatiif qaamota alaa yoo afeere malee nuti harka keessaan qabnu jechuudhaan ibse. Akkasumallee mootummaan federaalaa yeroo wal dhabdeen uumame sadarkaa murtaa'aarra jiru kanatti Eertiraa waliin tumsan jechuudhaan afeerraa biyyoota biraatiif taasise jechuun ibsan. Mikaa'el Asaggadoomitti dabaluun akka jetti wayyaaneen lola kaabarratti injifannoo agarsiiftee fi dhugaa uummata Tigraayiif waan qabsootuuf waliigaltee Piriitooriyaa mallattaa'e. Waliigaltee Piriitooriyaa kana qaccamse mootummaa federaalaatti waadaan uummata Tigraayitti waan digameef wayyaaneen ammas if dandeessee qabsaa'uudhaaf qophii xumurtee jiraachuu dubbii isaa keessatti akeekatee jira.